Yaaqoob waaqayyo wajjin kakuu qaba. Yeroo Yaaqoob karaarra ciisu ergamoonni waaqayyo hin naqan ergaan si qaba. Isa booriif lafa dhabdee ciiftetti waaqayyo sitti haasa'a. Yaaqoob mana abbaa isaati Yisihaaqi gaafa ba'u gara haadha isaa keessaa kakuu baateeti. Kanaaf Isaayyaas 43 irratti akkas jedha. Ani maqaa kee Yaaqoob jedhee si waameera hin sodaatin. Ameen jedhaa yaakaati. Maqaa kee nan si waame hin sodaatin. Namoonni baay'een akka maqaan isaanii galmee waldaarra malee galmee waaqarra jiru hin beekan. Lammaffaa Yaaqoobuma kana biyya laabaatti badee jira. Kan inni ciisaa jiru lafa onaadha dhagaa boraafatee ciisaa jira. Waan nama dhibu keessaa lakkoobsa koo irratti akkas jedha. Achuma Yaaqoob irribaa dammaqee yoom irribaa dammaqee ganama achumaan irribaa dammaqee safaratti hin barbaanne safaratti hin barbaachifne sin kaa'u waaqayyo. Safara sana Yaaqoob akka bulu waaqayyo hin barbaanne. Meemeen jedhaa yaakaati. Dhagaa boraafatee jira. Mee sagalee keessa guddisaa. Rafee ka'ee ni jira. Rafee ka'ee ni jira. Waan irra dubbatame dhagaa jira. Hin beekamuun kan himaalaasaa kaatara. Hiippooyaa labaadhaa nama jaas. Rafeeruma ka'eetu Yaaqoob ergamaa waaqayyo arge. Eda waatu ta'ee. Borga nama mi'aatis hin fudhattu beektee. Eda galgala waa ta'eera. Waatu ta'ee jedhe. Natti dhaga'amne malee. Erga keechol kaasi. Hallelujah. Har'a galgala sharaas furad. Tiraasis qabad. Bakkees buli. Waasii ramadameera. Namni tokkitti nafaan keebanii waan ramadameera jedhi jikaati. Kana duwwaa miti. Achumaan irribaa dammaqee waaqayyo dhugumaan iddoo kana jira. Kunoo an garuu kana hin beekne jedhe. Innis sodaatee. Hin sodaatin. Iddoon kun attam sodaachisaadha. Attam sodaachisaadha. Iddoon kun sodaachisaadha. Mana waaqayyoo malee. Akka keetti ol kaasi. Kana booda iddooti bultu namni hin daffaru. Kana booda iddooti teessu namni hin daffaru. Kottaa akkas godha. Wanti waaqayyo isiniin jedhe qabadha. Arrabsoo qabatta. Jibboo hin qabatta. Dogoggora adda addaa hin qabatta. Attamitti jecha qabachuu dhabde. Halkan. Ele waa tokko natti tolanan zariima Yaaqoobbaa kanatti waaqayyo karaatti itti dubbata. Utuu isaan deema itti haasa'a waaqayyo. Zarii keetti waaqayyo haasa'u. Zarii Yaaqoob kun zarii Abrahaam. Abrahaamis waaqayyo halkan abjuu keessa dhaqee maal jedheen hin sodaatin jedhe. Ilmi Yaaqoob eenyudha ijoollee? Yoosef. Yoosefin dhaqee waaqayyo qamadii qolmatti agarsiisa. Hortee jara kanaatti waaqayyo haasa'u hin gashu. Hortee taasa'u qaba waaqayyo. Ruutiidhaan maal jedhee waaqayyo? Bo'aas maal jedheen? Maasii biraa dhaquuni sin barbaachisu. Ilaalaa jiran mangista irraa tanyaame taqaxaramtee hin jirtu. Qarmi funaannatti booddeedha. Garuu waaqayyo waa'ee boritti haasa'a. Bor wanta siif ta'u maatii keetti dawwalta. Mee ergaa kana hin fudhattaa? Bor silkiin dawwaltaa biyyatti. Waasii raawwatameera. Guyyaa du'aa duwwaan dawwalina. Guyyaa galataas dawwalaa. Waan masaan beekoti dhufe nama du'e naa gaddaarra naa raawwate naa galateeffadha. Yoomsi raawwata. Joojera ayyaakaati. Bor qaxaroo mana qorichaa miti kan kee. Bor qaxaroo mana firdii miti kan kee. Bor kan kee qaansiraa hojjechuu miti. Bor kan kee jibba ari'atamuu miti. Bor kan kee ulfinaan ulfinatti dabarta. Mee ergaan makala fudhadhu. Ila waaman sitti maan. Nama beekturraa miti. Ergaadha waan ta'eef. Ergaan karaatti beektu si dhufa tun ta'in karaatti beektu karaatti hin beekne si dhufa. Booriyoo waan irra dubbatame argita. Mee namni tokko quba fitti qabe kan kooti ergaan kun jedhu. Waaqa banama samaa'ii banama argu. Waa'ee borii dhaga'uudhaaf waldaa baname arguu miti. Waajjira baname arguu miti. Suuqii baname arguu miti. Waaqa banama argu. Waaqa banama argine jedhe Phaawulos. Dhaloonni waaqa banamaan argan waldaa baname argu. Karaannaa baname, gaa'ilannaa baname, hojiin argate. Obboleessoo waan hin banamne taanaan karaan baname kisaaraadha. Obboleettii koo waan hin banamne taanaan karaan baname kisaaraadha. Waaqa banama argita taanaan beeta. Namatti hin beeknetu obboleessa keeti. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 51. Inni immoo waaqa banamaan argee jedhe. Nuyi balbala Ameerikaa baname argine. Bizineesii argine nuti. Adaraa keessan akkas godha. Kan koo kan keen ta'u, kan kee kan koon ta'u wal gargaaruu waan jiruudha. Atis kan kee fudhadhu, anis kan koon fudhadha. Yoo wal jaallanne wajjin nyaanna. Harka keetti ol kaas mul'atan sitti maarra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin bor waan irra ta'u argita.
Yoo samaayin baname. Samaayin hin banamne taanaan irra deebi'u samaayin hin banamne taanaan waldaan baname mana simmintoo, mana shiroo, mana boloqqee ta'uu danda'a. Samaayin banameera taanaan boloqqee irratti iyyuu mana waldaati. Dhuguman isinitti hima. Dhugumayyuu isinitti hima. Waaqa banamaa. Waaqa banamaa. Ergamoota Waaqayyoos. Ergamoota Waaqayyoos. Ilma namaa irraa utuu ol ba'anii. Ilma namaa irraa utuu ol ba'anii. Utuu ol ba'anii. Gadi bu'anii arguuf jiru. Arguuf jirtu. Iyyameen jedhi kaati. Waaqa banamaa irraa ilma namaa irraa ergamoonni Waaqayyootu gadi bu'anii arguuf jirta. Kottu jalqaba samaayi irratti banamu. Nama samaayin banameef dhagaatu biddeeni. Nama samaayin baname ijoolleen dhageessaniisin. Nama samaayin baname midiri badaa katamaadha. Namni nama samaayin irratti baname har'a kassara malee bor ol ka'ee dhaabata. Meerra kee loosii poorii kaatolii biidaariyee jaariyaas waan irra ta'u bor argita. Yoo maal ta'e yoo samaayin baname. Yaaqoob gana biroodhaan ka'ee dhagicha mataasaa jala kaa'atee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Ameen jedhaa yaakaati. Maaloo seenaa arra galgala utubaa seenaa dhaabdee bulta. Waggaa dheeraa kan sitti himame bood utubaa seenaa sii ta'a. በምልክት አደረገው ኒቦሪ ካኒ ባላዲያስ ሞፋ ከስራ ባሳ ዱኩባ ከስራ ባሳ መሳኑ ስራ ገታ ሎላ ስራ ገታ ቦር ኡቱባ ሴና ጀቴ ዳብዳ ያዕቆብ ገነው በሮ ከኤ ኡቱባ ሴና ትቁም ኡቱባ ሴና ዮ ሰማይን በነ መሌና በቱ ኡቱባ ሴና ከናቡ ነመ ሰማይ ኡቱባ ሴና መነበቱ ኢነርኪኔ ነሞኒ ቢያ ቡሸኒ ከራባሱ መነበይ በሩንሳ ጃሩራ ማልካው ጀልቀብ Dhagaabuu raaka Yaaqoob amman deebi'ee dhufuutti dhagaabuu raadhe deebi'ee dhufeen asirratti investirii godhaa utubaa dhaabe utubaa seenaa deebi'ee dhufeen iddoo kaarratti waan gaarii hojjedhaa utubaa seenaa hin arginee jedhan deebi'ee dhufaa annani bamacaafa qulqulluu keessa Museen waggaa 40 biyya Gibxiitti qaansiraa hojjete waggaa 40 isaa gaafa bixu dibata argate waggaa 40 ija isaati ka Waaqayyo camma milla keetti baasee jedheen inka Museen internet irraan buufnee abbees taabota kakuusana Waaqarraa buuse halkana 40 guyyaa 40 coomee Waaqarraa fidee dhufe Yaaqoob maqaa iddoo sanaa Beetlehem jedhee moggaase gaafa rafe maqaan beekum gaafa kee maqaa moggaase galgala maqaa jeen beekum iddooni dhagaa dhaabe kuni Beetlehem jedhe Beetlehem jechuun iddoo xinqati iddoo dhanna qaban deebi'een dhufe maqaa kaayee deemeef kaartaa pilaanii isaa dhagaa bu'uuraa kaayee Beetlehem jedhama maqaan isaa Beetlehem jedhama mangistiitu itti agarsiise miti Waaqayyo itti agarsiise gibiraan qabu iddoon sun amma maatti iskeel boqonnaa 37 afuurri Waaqayyoon afuur eessana kaayee man dachee lafeen keessa guute keessana kaayee eenyuun kaayee afuura Waaqayyoon achitti immoo yaa mucaa namaa naan jedhe lafeen kun jiraachuu danda'an kana yaa Waaqayyo situ beekan jedhe kottaa marraamaa mirriitii malee hin deemina Yaaqoob akka Waaqayyo wajjin jiru mirriitii qaba gaa'illi mirriitii hin qabne kontoraata tajaajilli mirriitii hin qabne kontoraata nigdiin mirriitii hin qabne kontoraati immoo gaafa dhumu hin gala tajaajilli kun mirriitii hin taanaan kontoraata hojiin kontoraataa hin dhaabata ni kontoraata sitti kenne zalaaqii sin hojjechiisu dafi fixii jedhee sitti kenne harka kee achi ol kaase ergaan si qaba har'aa kaasi waan marraamte hojjedhu kana rakkinni keenya na guddaan Yaaqoob marraame qaansiraa hojjete deebi'ee eebbifame marraame qaansiraa hojjedhu deebitee eebbifamta Yaaqoob maqaa gaariin qabu amma deebi'ee dhufuutti mana abbaa isaatiiti attamitti samaayiin banamaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 samaayi banamaa arguudhaaf Maatiyos 7 kadhadhu amma dandeesse gungumi macaafni qulqulluu wanta baasiitti ta'e natti gataa dhiisaa malee baadhaa ciisaan jedhe Yaaqoob mana abbaa kootii ba'een baadhe kunoo gatee ragatii takka barbaadde godhedhe yoo waraabessis na nyaate yoo bulees silan ba'e manaa jedhe inka isatirra deemturra isatti yaaddu Waaqayyo dhaga'eera lafa dhagaa Waaqayyo nama yaadu dhagaa Yaaqoob wareega wareegee Waaqayyo na wajjin ta'ee karaa ani irra adeemu harka keetti ol qabi ergaadhaaf kana irratti yoo eege buddeena ani nyaadhu uffata ani uffadhus yoo anaaf kenne nagaatti mana abbaa kootti yoon deebi'e ilaa waa jechaa hiram innatti mul'ate yoo isa ta'e nagaatti mana abbaa kootti yoon deebi'e gararraadha maal jedhaa qoyyaanaan dubbifta deebitee biyya kanatti dhufta harka kee qullaa galte baate harka guuttee galta ergaan si qaba bor
Yaaqoob gaafa badee horii fudhatee badee miti. Harka duwwaa gale. Harka kee duwwaa hin galtu. Ruutii boqonnaa isaa lakkoofsa 16 baase. Fixeera akkas jira ruutiidhaan. Amaatii kee attam taate jennaan harka kee duwwaa deebitee hin galinnaan jedhe. Amiin jedhaa yaakaata. Akkasiin jedhee Waaqayyo inni manaa si baase. Inni jalqaba gara haadha kee keessaa si waame. Kana booda harka kee duwwaa deebitee hin galtuudha. Harki duwwaa hiriyaan qabu. Namni harka duwwaa boo'aa deema. Nama harka duwwaa namni hin jaallatu. Namni harka duwwaa nama jaallachuu ofiyyuu hin jaallatu bara. Namni harka duwwaa yeroo hundumaa qoricha dhugu barbaada. Maasuukaatii laadiyaa. Namni harka duwwaa yeroo baay'ee hadagaa itti nu facceessu barbaada. Inka deebitee galta biyyichatti ni Waaqayyo. Waaqayyo inni kun anaaf Waaqayyo gooftaas in ta'a. Waaqayyoonni na geggeessu kuni anaaf Waaqayyo gooftaa in ta'a. Dhagaan inni ani utubaa seenaa godhee dhagaa bu'uuraa utubaa seenaan godhee dhaabe kuni iddoo mana Waaqayyoo in ta'a. Iddoo mana Waaqayyoo in ta'a. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Wanta ati anaaf kennitu hundumaa. Wanta ati anaaf kennitu hundumaa. Keessaas. Kudhan keessaa tokko siifan baasa jedhe. Kudhan keessaa tokkoon sii baasa. Kottaa Beetlehemitti gadi buuna. Maal hojjenna? Mana Waaqayyoo ijaarra. Lafa Abrahaam fadhannatti qaban lafa Yaaqoob Beetlehem rafe sanaadha. Waggaa 21 booda Yaaqoob deebi'ee dhufe. Waggaa 21 booda lafa dhagaa sana Beetlehem jedhee achi waa kaa'ee laga Yordaanos bukkee incee maqaa kanaan obboleessa konnaa arrabsa. Horii qaba, ijoollee qaba, haadha manaa qaba, gaala waan hundumaa dachaase ofee jira. Maqaa kanaan hin galoodhe. Olgallaan abbaa gaalaa naan jetti namni. Abbaa ijoollee naan jetti. Kanaan maqaa koo jijjiiree humna guddaa tokko argee wal'aansoo qabeedha. Utuunni wal'aansoo qabu humna sana keessaa cuuphiin saa laafee. Maal akkan sii godhuu barbaadannaan maqaa koo qayyaree. Har'aa kaasee maqaan kee Yaaqoob miti Israa'eliidha. Hiika maqaa kanaa Luqaas boqonnaa tokko irratti argattu. Akka maqaa abbaa isaa itti maqaa moggaasuudhaan dhaani guyyaadhaan na qaba. Waa'u koo maqaan isaa kanaan dura moggaa ittiin jette Elsaabeetiidha. Yehuudha jennaan Yohaannisiidha. Si'irra isinii wayya. Gaafa nama guddaa ta'u antu jedhama. Namni gaafa sorromu daa'imatu gaashiidha. Namni qabeenyaa gaafannaan daa'ima waggaa 10 akka jaarsa waggaa 60tti waamama. Iyyumni maqaa nama balleessiti. Yesuus sirraa cabseera. Hin sodaatin deebitee ulfinaan galta. Isan sitti dubbadheetuun siin raawwatin inni isoo dheeni. Yoomitti dubbate beektaa baasiter gara haadha isaa keessatti dubbate. Haati isaa baay'ee dubartii jabduudha beekaa. Warri haati isaa kun zariin ishee haati Yaaqoob zariin ishee warra Damasqooti. Warri Abrahaam faa kun dubartoota Damasqoo barbaadu. Dubartoota Damasqoo jechuun waan sadii bareedu. Tokko dabbataan isaa dheeraadha. Lammaffaa hojjaan isaa dheeraa. Sadaffaan akka seeraatti hormaataaf beekamoo jedhanii yaadu. Kanaaf Indaa'uun Ribqaan Yaaqoob bisee dhalte. Abrahaam immoo gaafa Isihaaq fuudhe mul'ataan arge. Dubartii ishee bishaan gaala keessa nu baaftu mucaa kootu fuudhe. Mirriitti numaan deemuun jira. Isihaaqis mul'ataan fuudhe. Isa namni sitti agarsiisee hin deemta moo Waaqni sitti agarsiisee hin deemta nama bukkeeti. Ilaa dhaggeeffadhaa. Fagoo kan jirtan, booddee kan jirtan, dura kan jirtan Waaqayyo akkas jedha. Karaa televezyiiniis kan argitan, karaa adda addaa kan argitan isan sii kakadhe utuun siif hin raawwatin hin dhiisu siin jedha Waaqayyo. Isan sii kakadhe utuun siif hin raawwatin siin dhiisu. Siifan raawwadhaa, siifan raawwadhaa, siifan raawwadhaa, siifan raawwadhaa. Mee kun akka mul'ataatti ergaanuma jettee kan fudhatte. Karaa qabda karaa jedhama caam. Qilleensarras karaa qabda karaa. Duumessarras karaa qabda karaa. Hir'uu keenyan guuttaa maal dadhabda. Qophaa kee gooftaadhaa toondaa qabda karaa qabda karaa. Ati dhiisii riyaasii gatee namas cabsee dhiisii ati karaa qabda karaa. Namasi tuffattee dhiisii ati tuffattee bira dabarta. Karaa qabda karaa. Hiriyaa gadhee miti Waaqayyo waasiin jechaa jira. Karaa qabda karaa. Qilleensarras karaa qabda karaa. Duumessarras karaa qabda karaa. Hamma kanaan duraa jedha. Irra deebi'aa jedhadhaa. Amma seexanni akka qaana'utti dubbadhu. Baay'een lakka'e. Baay'een beela'e. Namni hundumtuu dhufee achitti na arga. Har'aan booda ganama barii lafaa ka'een
waan milikitaa hojjedhe achi ka'ee deema. La Mesiya tokko ani waaqayyo wajjin wal argeen jiraadheedha. Ergasii boodan fira koo argeedha.